waliin aan jaalannee gammadaati. Barsiisonni abbootii qabeenya miidiyaa fi rogeeyyiin jalqaba baatii darbee shororkeessummaan himataman manni murtii to'annoo poolisii jala turuu akka qaban ega murteessee booda roobii har'aa Finfinnee keessatti wabii dhorkamanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa damee lidataatti manni murtii heera mootummaa fi farra shororkeessummaa tokkoffaan akka jedhetti seera deemsa falmii yakka keewwataa 63 lakkoofsi tokko akka jedhutti himannaan hidhaa waggaa 15 fi sanaa olii kan kennisiisu yoo ta'e mirga wabiif qaban daangeessa. Jalqaba baatii darbee ture abbootiin alangaa shakkamtoota 51 irratti himannaa shororkeessummaa qabanan irra caalaan isaanii bakka hin jirretti himataman. Dameen tikaa kan Itoophiyaaf poolisiin federaalaa ibsa baatii eebila darbe baasaniin shakkamtoonni kun bulchiisa naannoo Amaaraatti qondaaltota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuu akkasumas mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa turan jechuunsa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Hooggantoonni waldaa kiristaanaa Ortodoksii Tigraay sochii seeraan alaa kan episkooposota muuduudhaaf godhan akka dhaabanii fi mariidhaaf balbala isaanii akka bananu yaa'iin hooggansa waajjira muummee paatriyaarkii kan waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itiyoophiyaa gaafatee jira. Oduu kanas jaallanii tarkaa qaba. Walga'ichi ibsa kibxata kaleessaa baaseen mootummaan naannoo Tigraay fi bulchiinsi yeroo jiru waldaa Ortodoksii Itoophiyaaf abbootii amantaa Tigraay gidduutti marii akka mijeessu waamicha dhiyeessee jira. Paappaasiin naannoo Tigraay Abuna Kassata Birhaan Salaamaa karoora episkooposaatota haaraa muuduuf qaban itti fufuudhaan namoota 10 Aksuum keessatti dilbata darbe jechuun adoolessa 15 bara 2023 kaadhimanii jiran. Ibsammaa kun kan ba'eesse waan dilbata darbe gaggeeffame kanaaf deebii kenname ta'uun ibsameera. Gama kaaniin dhimma kanarratti godina Tigraay kaaba dhihaa sabakaa Shireen Daasillaaseef Paappaasii kataan Abuna Phexros akka jedhanitti filannoon kaadhimamtootaa seeraan ala kanneen jedhan dogoggoraniiru jedhan. Seera waldaa Ortodoksii hordofee kan gaggeeffamedha jechuu isaanii Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Mootummaan Masir qorataa mirga namoomaa kan ta'ee fi oduu dharaa tamsaaseera jechuudhaan nama adabbii hidhaa waggaa 3 irratti murteesse Paatrik Zaakiin mana hidhaatii akka gallakkisu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka fuula tiwiitarii isaa irratti ibsetti Paatrik Zaakii fi namoottan biroo seeraan ala hidhaman akka atattamaan hiikaman gaafateera. Nama waggaa 32 fi barataa kan ta'e Paatrik Zaak kan qabamee hidhame barreeffama loogii isaa fi miseensota amantaa kiristaanaa koopik irratti raawwate qeequudhaan maxxanseen akka ta'e gabaasamee jira. Dhaabbileen hawaasaa addunyaa Masir keessa jiran 40 ol ta'an murtoo hidhaa kana kan balaaleffatan yommuu ta'u, kanneen dhimmichatti dhiyeenya qaban immoo gama isaaniitiin akka jedhanitti pirezidaantiin mootummaa Masir Abdul Fattah Al-Siisi akka dhiifama gochuu danda'anuuf ibsanii jiru. Gara oduu biraatti yommuu darbitu poolisiin Keeniyaa roobii har'aa mormitoota akeekkachiisa mootummaan kenne diduudhaan karaa irratti ba'anii hiriira taasisan irratti gaazii imimaanessu dhukaasee jira. Kunis erga hiriirri kanaan dura taasifame gara jeequmsaatti jijjiirame namoottan 10 du'anii booda. Mormitoonni mootummaa pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo irratti hiriira mormii guyyootii 3 walitti aansuun gaggeessuuf dhaadachuudhaan hawaasni addunyaa rakkoo biyyattiif furmaata siyaasaa akka barbaachisu hubachuu qaba jedhaniiru. Naayiroobii fi magaalota biroo keessatti manneen barnootaaf manneen daldalaa cufamanii kan jiran yoo ta'u, lammiileen Keeniyaa mufannaadhaan gamni lamaan wal dhabdee kana akka walitti dhufuun ilaalan gaafataniiru. Poolisiin garee hiriirtotaa Naayiroobii keessatti bakka ganda Kibeeraa lafa Odingaan deeggarsa cimaa qaban keessatti gareewwan hiriirtotaa faca'an irratti gaaza imimmaansu kan dhukaasan yoo ta'u, waajjiraaleen naannoo daldala magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamanis baay'inaan cufamaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Raayilaa Odingaa mootummaa seeraan alaa fi rakkoo qaala'insa jireenyaaf komatan irratti hiriira guddaa ba'uun ji'a kana keessa yeroo sadaffaa fi naannoon Afrikaa bahaa yeroo hedduu jeeqamsa keessa lafa jirutti Keeniyaan akka sirna deemokiraasii tasgabbaa'aa qabdutti kan ilaalamtu yoo ta'u, biyyoonni gama dhihaa 13 kibxata kaleessaa ibsa waloo baasaniin jeequmsa tibbanaa hiriira gaggeeffame waliin wal qabatee uumameen yaaddoo qaban ibsaniiru. Qaamoleen hundumtuu marii hiika qabuuf gatta'anii yaaddoo isaanii akka dhiyeessaniif garaagarummaa isaanii karaa nagaan hiikuun lubbuun namaa kana booda kan dabarre mirkaneessuu akka qaban dhaamna jedhan. Bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasaa addunyaa kamisa darbe waltajjii marii magaalaa Afrikaa kibbaa Erkuuleen keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Kunis walgahii dhaabbata BRICS jedhamee waamamu ka Biraazil, Raashaa, Hindii fi Chaayinaa of keessaa qabu. Kan Afrikaa kibbaan boodarratti dabalamte kun Johannesburg keessatti walgahii saatuun taa'in ji'a tokko dursee kan gaggeeffamedha. Afrikaan kibbaa mata duree BRICS fi Afrikaa jedhu jalatti michooma walta'iinsa guddina saffisaa misoomatti fufiinsa qabu argamsiisuu fi guddina hunda hammate jechuun marii bara 2023 qopheessitee jirti. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin ji'a dhufu walgahii BRICS irratti hirmaachuuf dhiisuun isaanii ammatti ifa miti. Yaadni mana murtii Afrikaa kibbaa keessaa kibxata darbe maxxanfame akka agarsiisutti pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Raamafoosaan Puutiin akka hin hidhamneef hayyama mana murtii akka qoratu kan addunyaa yookaan ICC gaafataniiru. Sababiin isaas Puutiin hidhuu jechuun waraana labsuu waan ta'eef jedhan. Raashaan garuu akka jetteetti Raamaafosaatti kana akka hin himne Kireemiliin roobii har'aa beeksisee jira. Kooriyaan kaabaa roobii har'aa ittuu lafti hin bari'iniin dura misaa'ila baalaastikii fageenya gabaabaa lama furguggeessuun ishee beekameera. Jaallanneen oduu kanarratti si dabalata qabdi. Gochi Kooriyaa kaabaa kunis xiinxaltoonni Suul tokko tokko akka jedhanitti doonii nikuleeraa kan tarsiimoo of eeggannoof bishaan jala deemtu kan Ameerikaa sa'aatii muraasa dura magaalaa buufata doonii Kooriyaa kibbaa keessa buufatte irratti balaa dhoksaan gaggeeffamu ta'uu danda'a jedhan. Misaa'iloonni baalistik fageenya gabaabaa lama naannoo Sunaan kan magaalaa Piyongiyaangitti dhiyeenya qaburraa kan furguggifaman ta'uu isaanii hoogganoonni waliinii kan Kooriyaa kibbaa ibsaniiru. Misaa'iloonni kunneen kiiloomeetira 550 kan imalan yoo ta'u bishaan qarqara sulula Kooriyaa bahaatti faca'uun isaanii ibsameera. Furguggifamni misaa'ilaa kun fudhatama kan hin qabne ta'uu kan himan ministiriin ittisaa Jaappaan, ministiriin haajaa alaa isaanis kana laalchisee mormii galmeessee jira jedhan. Kooriyaan kaabaa torban hedduudhaaf dooniin bishaan jala deemtu nikuleera baattu kan Ameerikaa akka hin qubanne akeekkachiisaa turte. Dooniin kun kan misaa'ila baalistik Trident 2 jedhamu 20 fe'uu dandeessi. Kana malees meeshaan nikuleeraa kiiloomeetira 12,000 deemuu danda'u feetee jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Haaraan qaamolee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa bahe kan bara 2023 akka agarsiisetti jiraattonni addunyaa keessa jiran dhibbeentaan 30 yookaan biiliyoonii 2.4 bara darbe 2022 keessa nyaata walirraa hin cinne hin arganne ture jedha. Dhimma kana irratti gabaasni maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees qopheesse ittaanee sidiin dhiyaata waliin caqasnu. Dhiibbaawwan waggootaa fi rakkoolee addunyaa dachaa ta'aniin kan ka'e bara 2019 irraa eegalee namoonni miliyoonii 100 fi miliyoonii 22 dabalataan beela keessa akka galan gabaasni haaraan qibxata darbee dhaabbilee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa ba'e ibsee jira. Gabaasni haala wabii nyaataatii fi nyaata addunyaa bara 2023 akka beeksisetti weerarri COVID-19 taateewwan haala qilleensaa ciccimoo ta'anii fi walitti bu'iinsa addunyaa kan akka haala Raashaadhaa fi Yuukireen keessatti adeemaa jiruu dabalatee baay'inni namootni rakkina keessa seenanii akka dabalu taasisee jira. Bara darbee sadarkaa addunyaatti lakkoofsi namootan beelaaf saaxilamanii naannoo miliyoona 700 fi miliyoona 35 ga'ee jira. Kunis isa bara 2019 miliyoonii 600 fi miliyoonii 13 ture irratti haalaan dabaluu isaa agarsiisa. Haala beelaa dabalaa deemaa jiru kana bara 2021 fi 2022 gidduutti caalaatti to'achuun jalqabamus ammallee kutaaleen addunyaa hanqina nyaataa hamaadhaan rakkatan hedduun jiru. Gabaasni jaarmiyaalee dhaabbata mootummootaa kun uummanni addunyaa gara dhibbeentaa 30 ta'an yookaan immoo namoonni biiliyoonii 2.4 bara 2022tti nyaata walirraa hin cinne hin arganne. Kunis hanqina wabii nyaataa giddugaleessa yookaan isa cimaa akka ta'e ibsameera. Gabaasni jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii kun maxxansa jalqabaa kan beela addunyaa irratti xiyyeeffate yommuu ta'u, innis bu'aa qorannootii fi hordoffii dhaabbilee adda addaa 5ti. Isaanis dhaabbata nyaataaf qonnaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan FAO, fandii misooma qonnaa idilee addunyaa yookaan IFAD, sagantaa nyaata addunyaa WFP, dhaabbata fayyaa addunyaa WHO dhaa fi fandii daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNICEF jedhamanudha. Ardiin Afrikaa ba'aa ulfaataa ta'e kana baachuu itti fuftee jirti. Afrikaa keessatti namoottan 5 keessaa namni tokko beelaa akka ta'e gabaasni kun kan ibse yommuu ta'u, kunis qooda addunyaa irratti namoottan sadarkaa giddugaleessaatti beela'an keessaa dachaa 2 ol akka ta'e gabaasni kun ibseera. Bara darbee daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii ta'e miliyooniin 100 fi miliyoonii 48 sababa hanqina nyaata gaariitiin kan ka'e guddinni isaanii dabaluu hin dandeenye. Daa'imman miliyoonii 45 immoo qisaasamaa fi akka saaxilaman
gabaasni kun eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee misooma waara qabeessa ta'ee keessatti dhimmoottan ijoo ta'anii fi dursi kennamu keessaa tokko kan ta'e bara 2030tti beela balleessuu inni jedhu milkaa'ina in argatu taanaan sodaa cimaa keessa seenamuun akka danda'amu dhaabbileen mootummoota gamtoomanii shanan kun ibsanii jiru. We need an intense and immediate global effort to rescue the sustainable. Walumaa galatti galmoota misoomaa itti fufiinsa qaban baraaruudhaaf tattaaffii cimaa fi hatattamaata addunyaa barbaachisa. Rakkoo fi rifannoota wabii nyaataa dhabuu waldhabdee irraa kaasee hanga haala qilleensaatiin dhufan irratti dandamannaa ijaaruu qabna. Jechuudhaan barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ergaa dhiyeenya kana waajjira dhaabbata midhaanii fi qonna addunyaa keessaa adda jeequmsa siyaasaatiin raafamaa jiru gaanfa Afrikaa keessa biyyoottan jiranu biyyoottan gurguddoodhaan kallattiidhaanis ta'e harka lafa jalaatiin gama dippiloomaasiitiin dorgommiin irratti godhamaa jira gaanfa Afrikaa keessatti jechuudha. Dhiyeenya kana haala hin baramneen pirezidaantiin Iraan Keeniyaa daawwatanii turan. Pirezidaantiin Eertiraa immoo wal duraa duubaan Chaayinaadhaa fi Raashaa daawwatan. Haalli Sudaan keessa jirus siyaasa biyyoottan ollaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kan jedhus gaaffii yeroo ammaati. Dhimma kana irratti Mitikkuu Fiqaaduu Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan turanii fi yeroo ammaa immoo dhuunfaadhaan gorsaa dhimma nageenyaatii fi investimentii kan ta'an ogeessa tokko wajjiniin marii taasisee jira. Ittaan isinii dhiyaata itti dhiyaanna. Moonani Sundarraa guddaa galatoominsiin jedha. Pirezidaantiin Iraan kanaan dura kan Afrikaa keessatti baay'ee hin beekamne dhiyeenya kana biyyoota Afrikaa 3 daawwataniiti jiru. Keessumaa biyya gaanfa Afrikaa kan Keeniyaa irraati kan isaan daawwataniiti jirani. Kun dippiloomaasii gaanfa Afrikaa jiru garamitti geessuutiin mala. Yeroo baay'ee siyaasaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessatti yookaan baha Afrikaa keessatti gaheen mootummoota yookaan immoo biyyoota baha giddu galeessaa hanga kanaa hin beekamu ture. Olaantummaan dippiloomaasii fi gidduseentummaa gaanfa Afrikaa keessaa kan wal dorgommii mootummaa Ameerikaa fi mootummaa Raashaa gidduutti taasifamaa ture. Inni gidduu kanaa harkisa siyaasaa kan biraa waan fidee dhufe fakkaata. Keessumaa dhiibbaan dippiloomaasii Ameerikaa gaanfa Afrikaa keessatti dadhabaa dhufuusaa fi karaa harka wayyaa jalaatiin immoo gidduseentummaan siyaasa Raashiyaadhaa fi kanneen deeggartoota Raashiyaadhaan kan akka Iraan fa'aa kun olaantummaa qabachuusaa agarsiisa. Akkanatti yaadutti. Tibba darbee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii jalqaba Chaayinaa daawwataniiru. Erga Chaayinaa daawwataniin booda immoo deebi'anii Raashiyaas daawwataniiti jiru. Isa kana wal qabsiisnee kan pirezidaantii Iraan kan waliinis wal qabsiisnee akkamittiin ilaaluutii dandeenya. Ammas dhimmuma siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jechuudha. Pirezidaantiin Eertiraa gara sana dhaquunii fi pirezidaantiin Iraan gara kana dhufuun dippiloomaasiinii fi dhiibbaan mootummoota imaammataa fi ideoloojii mootummaa Ameerikaadhaan morman gaanfa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuu isaatii fi inni kun immoo qabatamaatti lafatti hojiirratti hiikamuudhaaf deemuu isaatu agarsiisa jechuudha. Lolli kaaba Itoophiyaa keessatti ture keessumaa Isaayyaas iyyuu keessatti hirmaate yeroo ammaa immoo kan gama TPLF fi mootummaan Itoophiyaa haala araaraatiin xumuraniiti jiru. Dippiloomaasiin Itoophiyaan gama Ameerikaatiin qabdus yeroo ammaa gaariidha jedhamuuti danda'a. Gargaarsa kanaan dura Itoophiyaarraa dhaabbateeti ture mootummaan Ameerikaa nan gadhiisa jechuunsaa ni yaadatama. Isaayyaasii fi Abiyyi Ijiptitti dhiyeenya kana wal arganiiru. Isaayyaas deebisee Itoophiyaa daawwachuuf akka jiru sabaa himaaleen biyya keessaa gaafa sana gabaasaniiti jiru. Inni kun akkamittiin ilaalama keessumaa daawwannaa Isaayyaas Chaayinaa fi Raashiyaatti erga gaggeessaniin booda. Akkanaan beekutti jijjiiramni guddaan yookaan haalli siyaasaas haa ta'u haalli qabamiinsa mirga namummaas haa ta'u waraanni kaabatti ture waan dhaabbateef duwwaa otoo hin ta'in Ameerikaan yeroo ammaa kana filannoo biraa akka hin qabne sababni isaa waraanni naannoo kaabaa jiru ejjennoon mootummaa Eertiriyaa kan Jibuutii hundi isaaniiyyuu beekamaadha. Keeniyaan immoo rakkoo keessootiin erga waggaa tokko as hamma kanaatti reliable partner ta'uu hin dandeenye mootummaa Ameerikaatiif jechuudha. Mootummaan Eertiriyaas haa ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afeworqi fedhaa fi maammata mootummaa Ameerikaadhaaf faallaadha kun beekamaadha. Yoomiyyuu deemee garuu yoo gara Itoophiyaa dhufe kan daawwatu ta'es ergama mootummaa Raashiyaas haa ta'u kan Chaayinaa qabachuudhaan hariiroo Ameerikaadhaaf Itoophiyaa gidduu jiru booressuuf yookaan immoo burjaajessuudhaaf akka ta'etti akkasitti hubadhaan. Sudaan yeroo ammaa wal waraansarra jirti keessumaa humnoonni waraanaa ishee lamaan aangawoonni waliigaltee dhabuutiin waraanni kun kan inni jalqabee ji'oota sadaffaasaa kan inni lakkoofseetittis jiru. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa garamitti deemaa jira. Waanuma ijoo waanuma wal fakkaataa sila dubbannee wajji wal qabata dubbiin dippiloomaasii fi feeti siyaasaa biyya tokko akka waan dhukkuba kaansarii jechuudha. Wanta xiqqoo tokkotu babal'ataa bifa jijjiirataa isa badaarraa gara badaatti deemaa jechuudha. Kanaaf haalli Sudaan keessa jiru wallabdeen Sudaan keessa jiru giddu seentummaa
biyyoota alaa fi fedha isaanii giddu galeessa kan godhate irratti akka xiyyeeffatudha kan nuti arginu. Otoo nagaa barbaadu ta'e qaamonni kun lamaan otoo nagaa barbaadu ta'e eenyuyyuu isaan mariisisu, eenyuyyuu nagaan akka bu'uudhaaf dhiibbaa taasisu, haal duree keessoo biyya keessaa fi lammiilee isaanii irra gahu giddu galeessa godhachuudhaan ture kan isaan ilaaluu qaban. Kanaaf amma maal agarsiisa kun deeme dhiibbaan dippiloomaasii fi maammata siyaasaa faallaa mootummaa Ameerikaa hamma ta'e olaantummaa yoo jechuudha baanne kaawuntar balaansii gochaa akka jiruu fi heejimoonik poozishinii gaarii irra jiraachuusaa kan agarsiisudha kanan yaadutti. Inni kun immoo daawwannaa pirezidaantii Iraanii wajji wal qabsiisee waan ammatti naan jette kana haala keessoo Sudaanii wajji wal qabsiisee USS diplomatic position is crumbling xiqqoo jajjeeqamaa fi waan akka daddaaqamaa jiru fakkaata. Isa kana egaa yoom akka fiiksi godhan akkamitti akka fiiksi godhan yoo beekamuun abaatee jechuudha. Kanaaf egereen siyaasa gaanfa Afrikaa kuni waan haaraa miti. Waggoota 20 waggoota 30 biyya tokkotti yookaan Ameerikaatti olaantummaa qabaataa isaa booda Raashiyaatu qabaataa isa kana hin beekne fakkeenyaaf bara bulchiinsa Haayila Sillaasee olaantummaan karaa Itoophiyaa haa jiraatu malee feetii Ameerikaa gaanfa Afrikaa irratti olaantummaa guddaa qaba ture. Kufaatii Haayila Sillaasee booda bara Dargii warra Raashiyaatuu fi hiriyoota Raashiyaatu olaantummaa hanga ta'e tokko qaba ture. Dargii booda bara EPRDF hammatee siyaasni Ameerikaa iddootti gaafa deebi'u booda immoo gaafa Ameerikaadhaa fi bulchiinsi EPRDF xiqqoo wal gaarifachuutti kaan warra Raashiyaa fi Chaayinaa gidduu seenuudhaani kufaatii mootummaa EPRDF fi sababni guddaan inni tokko mootummaan EPRDF hammatee Ameerikaatti bichuusaa duraatti dugda gatachuu akka ta'e hundi keenya hin beeknaa jira. Kanaaf tokko hin ba'a tokko hin seena tokko hin ba'a tokko hin seena ce'umsa keessa jiraachuusaa olaantummaa Raashiyaadhaan immoo kan Ameerikaadhaan xumuramaa kan jedhu yeroo dhiyootti kan laallu yoo ta'e iyyuu garuu haalli amma gaanfa Afrikaatti deemu kaambil gochaa jiraachuu fi konfiyuushinii guddaan jiraachuusaa kan agarsiisu itti fakkaata. Moolanii Sundarraa ibsa naa kennite.